sagalee waaqayyoo gabaabatti walii wajjin ilaallu wangeela Luqaas boqonnaa 5 wangeela Luqaas boqonnaa 5 yeroo galtan dubbifachuu dandeessu guutummaa isaa boqonnaa 5 guutummaa isaa keessumaa amma lakkoofsa 11tti dubbifattanii ergaa baay'ee wal fakkaatu ergaa tokkodha kan isin argattanii gooftaa Yesuus Kiristoostu Phexrosin Simoon Phexrosin waamuudhaaf bartoota isaa keessaa Simoon fa'aa waamuudhaaf gara laga isaaniitti qurxummii qaban dhaqee jedha. Laga isaaniitti qurxummii qaban dhaqee jedha. Yesuus Kiristoos barbaachanni nama barbaadu yookiin barbaachanni jara kanaaf godhe gabaabatti walii wajjin ilaalla. Eenyutu barbaachisa waan ta'eef immoo mata duree keenya godhannee walii wajjin ilaalla yookiin immoo gooftaatu barbaachisa. Gooftaatu barbaachisa jireenya keenyaaf bara keenyaaf karaa keenyaaf Yesuustu barbaachisa. Waa'ee isa barbaachisaa ta'e Phexros fa'aa argachuu isaanii akkasumas waa'ee waan isaan dhabaniin waaqayyo mana isaanii guutuu godhee ilaalla. Gooftaan Yesuus yeroo biyya lafarra ture barsiisaa isa kakuu haaraa barsiisaa isa jaallatamaa geggeessaa isa lubbuu isaa olotaaf kennu isa gaarii isa amanamaa tiksee gaarii barsiisaa gaarii isa eenyurrayyuu caalu isa eenyurrayyuu gaarummaa argisiisu ta'ee kakuu haaraatti namoota baay'ee akkasuma duukaa buutota isaas godhee warruma isa fakkaatan warruma hojiidhaan waan gaarii hojjechuudhaan lallabuudhaan barsiisuudhaan qajeelummaa duukaa bu'uudhaan geggeessuudhaan warra baay'ee dibaman jijjiiraman namoota akkasii baay'ee isaanii fo'atee tunni ofii isaa duukaa buusuu argina. Isaan keessaa egaa Simoon Phexros warra tokko jechuudha. Simoon fa'aa waamuudhaaf gooftaa Yesuus beeksisa baasee maxxansuutu hin taane laga isaan itti gataman yookiin laga isaan dhaga hojii isaanii lafa hojii isaanii dhaqe. Hin dhaqe lafa isaan jiran haala isaan keessa jiran jijjiiruudhaaf isaan barbaachaaf haala isaan keessa jiran dhaqe jechuudha. Haala isaan keessa jiran keessa dhaqeetu Simoon Phexros fa'aa argate jechuudha. Waa'ee haala namni keessa jiru keessatti yookiin qixa namni jirutti nama barbaadu waa'ee hojii wangeelaa kana baay'ee isaa hin dubbannu yeroo keenya maa fudhatuuf. Garuu Yesuus Kiristoos laga isaan qurxummii qaban dhaqe yeroo inni gara isaanii dhaqe kana Phexros fa'aa yeroo isaaniitti abdii kutatan waa'ee qurxummii qabuu isaanii guyyaa sana abdii kutatan argina. Keessuma sagalee sana Maatewos boqonnaa 4 lakkoofsa 18 kaafnee si ilaalle hin argina. Akkasuma wangeela Maarqos keessatti boqonnaa 1 lakkoofsa 16 kaafnee wantoota baay'ee iddoo sanatti arguu dandeenya. Lafa isaan jiran kana yeroo inni dhaqu Phexros fa'aa kun yeroo hundumaayyuu hojii isaanii godhatanii qurxummii qabuudhaan warra jireenya isaanii geggeeffatanidha. Garuu gaafa Yesuus isaan barbaaduudhaaf gara isaanii dhufuudhaaf qabu qurxummiidhuma dur qaban sana qabuu dadhaban. Qurxummiidhuma dur qaban sana waanuma muyyaa isaanii ta'e waanuma dandeettii isaanii ta'e waanuma barumsa isaan qaban waanuma harka isaanii keessa jiru waanuma itti leenjii guutuu qabanii waanuma yeroo hundumaa hojjetan hojjechuu dadhaban. Sababni isaa wayitu isaan barbaadaa jira. Eebbatu isaan barbaadaa jira. Eebbi gaafa nama barbaadu takka takka isa nurka jiru nurkaa hin dhabu. Waamichi gaafa nama barbaadu isa namni qabu baay'ee isa nama harkaa hin dhabu. Kun bita namatti galuu danda'a. Kun yaada namaa wajjin kun mul'ata namaa wajjin faallaa ta'uu danda'a. Isa namni qabu isa namna keekee nama harkaa ahee isa kan isaati hojjeta jechuudha. Yeroo darbee karoora kee jeeqadhanii nu lallabanii dubii ammas isaa wajjin wal fakkaata jechuudha. Galanni waaqayyoo dhaabata. Waanuma isaan hojjetan amma waa'ee qurxummii qabu Phexrositti hin tarii muyyaa isaati waan ta'e amma namni hundumtuu tarii keessuma isa iddoo kanaallee yoo ta'uudhaa baate asittis baay'ee keessan waanuma barattanii kan hojjettan baay'een jirtu ta'a. Biyyattis isaa kan hojjechaa turtan jirtu ta'a. Yookiin immoo isuma kamiin iyyuu haa ta'u waan kaleessa waan waggaa darbe waggaa tokko waggaa lama hojjettanii har'a hojjechuu wallaalta yookiin har'as hin didu nima hojjettu jechuudha. Waan yeroo hundumaa galaana yeroo hundumaa keessaa qabatan keessa qurxummiidhumatu bade. Sababni isaa Yesuustu gara isaanii dhufaa jira. Ameen jedhame. Takka takka duwwaa baay'isee gara keenya dhufa. Guutuu duwwaadhaan hin dhufu. Duwwaa baay'isee dhufa waaqayyo gara keenya. Yuusi namni jechuun lidda baay'een isin takkasa dhaqsi. Haleluuyaa. Galanni waaqayyoodhaaf haa ta'u. Hin dhaban. Halkan guutuu yeroo itti qurxummiin qabamu akkamitti akka qaban osoo hin beekaniif guutummaa isaatti halkan sana guutuu gaafa dadhaban
yeroo iddoo garaagaraatti ilaaltan wangeelota keessaa yeroo isaaniitti kiyyoo isaanii miiccataa jiran ba'anii manatti galuu jechuudha. Har'a homaattuun galleedhanii tarii warri hoteelaa nagadan eegaa jiru ta'a qurxummii dhiyeessu waan ta'e dhiyeessiin qurxummii gaafa sanaa hin jirtu gaafa sana nyaata qurxummii nama jiraatu qurxummiin hin jiru jedhanii himuudhaaf warra kiyyoo miiccataa jiran bira dhufe Yesuus. Haleluuyaa! Warra abdii kutatee galaa yeroo bira dhufe yeroo tokko gaafa nuyi gallu dhufa inni. Mee ameen jedhame nuyi abdii kutee dhufa isaanii egaa warra nagadutti yookiin warra gurguratanitti har'a gabaan qurxummii har'a hin qabnu waan ta'eef dhiifamanuu godha har'a dhiifamanuu godha borimmoo itti deebinee isiniif hinna jedhee isaanii dhaamsa fudhatee qophaa'ee qurxummii kiyyoo isaanii miiccaa yeroo manatti galuudhaaf Yesuus Kiristoos biraan ba'e maqaa Yesuusiin si biraan ba'u. Haleluuyaa! Biraan ba'e Yesuus biraan ba'eetu akkas jedhe Simoon mee bidiruu kee fudhannee akkas deemnu jedhe galaanarra takka deemnu jennaan maal taaree dheetu silaasa wajjin hin jiru intas naannaadha. Haleluuyaa! Kottu kaan deemna jedhetu Yesuus barsiisa isaa itti fufee lallabuu jalqabe Yesuus utuu miraakilii isaa hin hojjetin gara dinqii hojjechuutu tun darbin wangeela isaan keessa kaa'e waa'ee mootummaa Waaqayyoo waa'ee dhugaa waa'ee jireenyaa itti himuu jalqabe erga barsiisa isaa fixee booddeedha. Amma ni silumayyuu guyyeera amma ni barsiisa fitu immoo haadhuma isaa dubbaa tasuma qurxummii qabuudhaaf tasuma keessaa baara jira yeroon isaa. Isinii galeera ammuma dhumaatti gara deemsisa gaafa kana deemsisu hamma dhumaatti gara deemsisee tokko ni jalqaba guddisaa amee jedha. Haleluuyaa! Gaafa gara Eliyaasiin ergaa dhugaa ergaa qajeelaa mul'ata sirrii raajii sirrii akaabitti dubbate sababiiti jalli hojjettuuf Waaqayyo biyya kana beelaan rukuta ulaan Waaqa cufamaadha ne gaafatti mee biyya keessa ari'ame sila raajiin gaariin akkasii yaada Waaqayyo dubbatu kuni barcuma gaarii argata ture. Eliyaasiin garuu eeboodhaaf waan qabaniin duukaa bu'anii biyya ari'an dhalaa meeqaan ariinaan saraafitaan laga keeriitti gadi buuse Waaqayyo laga keeriitti immoo saraafitaa mandaraa hamaatti ammas gadi buuse gaafa achi yeroo saaga'u sadarkaa caaluun ol deebisee Waaqayyo. Mee ameen jedhaan isaa wajjin gaafa gadi buutu isaa wajjin ol baata. Waan qajeelaa gaafa gootu waan gaarii gaafa gootu gadi bu'uu yoo jiraate iyyuu ol ba'utu jira. Mee ol ba'utu jira dhaame mee mul'achuutu jira dhaame. Kana Waaqayyo irraa barra Yesuus Kiristoos gaafa Waaqarraa nuuf dhufe gadi bu'e inni foon uffate jedha. Isaayyaas 53 keessatti immoo bifa nama keessaayyuu bifa garbummaa bifi isaayyuu kan nama namansiifne ture jedha. Gadi bu'e isa maal ta'u isa nama ta'utti gadi bu'e nama keessaayyuu immoo gadi bu'e ammas. Haleluuyaa! Akka ol ba'u beeka. Ameen. Konkolaataa nyaattu maaliin taatu? Sassattuu wadhu si mammaasan beektan maqaan Waaqayyoo haa eebbifamu. Maaliif isa dhumaa gaafa gadi bu'u mirga abbaatti akka ol deebi'u beekaa inni. Haleluuyaa! Kanaaf hamma du'a lubbuutu abboomamaa ta'e jedha. Galanni isaaf haa ta'u. Isa dhumaa lallaba isaa fixeetu akkas jedhe Phexros fa'i. Mikiyyoo keessan asirra darbadhaa jedhe. Haleluuyaa! Jarri kiyyoo yommuu hin caliiru. Phexros akka ilaa mee gooftaa jedhe halkan guutuu dadhabaa bulleedhe. Sannafnee yookiin immoo nama hojiin jaallanne taanee miti kan kiyyoo duwwaa baannee galuudhaaf jedhaa jirru halkan guutuu irra bulle. Haleluuyaa! Garuu hamtuun jiru as keessa ergati jettee garuu mee ameen jedhaan ergati jettee garuu maaliin godha? Kiyyicha nan darbadhaa dheetu kiyyoo sana gara galaanatti darbate. Kiyyoo darbateetu halkan guutuu duwwaa funaanaa bula waan ta'eef gaafa inni kiyyoo harkisu kiyyootu caalaa achi as harkisa. Mee ameen jedhame yeroo isaa miti sababa inni jedheef garuu ta'a. Mee harka keessan ol kaasaa maachaa doogaa sagaa toorraa baakiyaa yoo namanta ta'e sababa inni jedheef waasii ta'a. Yeroo tas jirtu mana keetii waasii ta'a. Yeroo tas jirtu qixa dhukkuba keetiitii waan ta'a amma. Maqaa gooftaa maqaa Yesuusii waa haa ta'u. Maqaa gooftaa maqaa Yesuusiin harki Waaqayyoo dhufu. Yeroo tas jirtu amma dhimmi kee maqaa Yesuus Kiristoosii waa hin hojjetama.
Me hojiin koo hin hojjetama jedhame. Galateeffadhaa warri sagalee kanatti amantan. Haleluuyaa. Haleluuyaa. Yeroo miti. Yeroo isaa miti. Ergati jettee garuu. Haleluuyaa. Utuu namummaa jechi isaan fudhatamne ta'e Phexros kabalee ari'aa laataachi nu caalaa situ beekaa jedhee. Amma garuu isaan caalaa isa beekutu dhufe. Jala deebisuun hin danda'amu. Kanaaf ergati jettee nan darbadha dhee gaafa darbatu hamma kiyyoonsaa tarsa'uu ga'utteedha. Ameen. Gaafa kiyyoonsaa darbatamu qurxummiin irra diddee hundumtise akka nama walga'ii waame. Akka nama walga'ii waame gara kiyyoo Phexrositti ajajitti ba'e. Amma wanta ati dhabdetti ajajaa ba'u. Maaloo ameen jedhi fudhadhu. Waan ati dhabde, eebbati dhabde, mul'atati dhabdetti maqaa gooftaa Yesuusiin ajajaa ba'u. Inni amantu akka Waaqayyo ajaju. Haleluuyaa. Hojiin nu asitti hojjennu lallabni keenya, kadhanni keenya, jireenyi keenya kan amantiiti. Ameen. Haleluuyaa. Galanni Waaqayyoodhaaf haa ta'u. Ameen. Galanni Waaqayyoodhaaf haa ta'u. Abdiin ijaan argamu maalidha Phaawulos? Abdii mitiidha. Gara waan ijaan argamuutu hin ta'in gara waan ijaan hin argamne ilaallaadha. Ameen. Waan ijaan hin argamne amantiidhaan wanti fagoon hin dhiyaata. Amantiidhaan wanti keenya hin taane hin qabama. Amantiidhaan eebbi keenya ta'uu qabu numa dhufa. Maqaa gooftaa maqaa Yesuusiin afurri amanu sun sitti haa galu. Haleluuyaa. Abdii kutataa boo'aa gaddaa gadadoodhaan warra socho'u miti. Maqaa gooftaa maqaa Yesuusiin dura kee abdiitu jira. Mee ammayyuu abdiitu jiraadhaame. Haleluuyaa. Kiyyoon isaa matarsa'uu ga'utti gaafa qabamu qaafa qurxummii qabatu Phexros harkisuu dadhabee namoonni isaa wajjin jiran harkisuu dadhabanii bidiruu kan biraarra warra jiran ollaa waame kottaan harkifna wanti ba'uuf jedhu warra hin beekamu. Haleluuyaa. Haleluuyaa. Sababni isaa Yesuustu dubbii baase. Namni dubbii baase siin hiikne yoo ta'e Yesuus dubbii siifa baasu harka. Mee ammayyuu ol kaasee harka kee. Baay'ee yeroo hin qabnu waan ta'eef fixaan jira. Maqaa Waaqayyoo eebbifamu. Biyya keenyaaf Waaqayyoo dubbii baasu. Ameen jedhi guddisi. Biyya keenyaaf Waaqayyoo dubbii baasu. Beekaan gidduu galee kan hin dandeenye, sabi gidduu galee kan hin dandeenye, dhimma kee beekaan kan hin dandeenye, ati kan dadhabde, karaa kee namni kan hin dandeenye, ati kan dadhabde, mari'attee kan dadhabde, firri kan dadhabe, biyyi kan dadhabe, dokteerii kan dadhabe, profeesaritti yaa'ee kan dadhabe, xiinxalaan meeqa kan dadhabe, maqaa Yesuusin danda'ee. Iyyameen jedhi maaloo. Yesuus dhimma kee hin danda'ee. Yesuus mana kee hin danda'ee. Yesuus karaa kee danda'ee. Sheekaa paarachaa nama kee. Mee galateeffadhaa Waaqayyoon. Haleluuyaa. Warra ollaa, warra garasii, warra garanaa waame. Hundi isaanii yoo dhufanii gargaaranii. Maalli? Ganamaan eessaa ta'ee kun? Baay'ee kan nama dhibu waa'ee Yesuus inni dhiyeeffachuutti kan akkeedhani Phexros yaa gooftaa sitti dhiyaachuun iyyuu nuuf hin ta'u. Mee ameen jedhaan waa'ee hiriyummaa keenya haafu sumatti dhiyaachuun iyyuu nuuf hin ta'u. Sababni isaa ati addaadha. Sitti haa mul'atu. Maaloo ameen jedhadhaa. Sitti haa mul'atu hin jedhu. Yoo inni nutti mul'ate malee waan baay'ee dhiifnee isa duukaa bu'uu hin dandeenyu. Inni nutti mul'anne taanaan dhiisuu dandeenyu waan baay'ee. Isatti isinii dhufee jechumaatti qora. Hundumtuu dhufee goototee baase maal jedhaa hamma kiyyoo isaanii tarsa'uu ga'utti hamma ofii galanatti darbatamuu ga'anitti humni qurxummii baay'atee baay'ina qurxummii irraa kan ka'edha. Qurxummii danuu qabachuu irraa kan ka'edha. Kiyyoo isaanii hamma tarsa'uu ga'utti qurxummii danuutu dhufee jedha. Hulloonni dhufanii dachaasanii baasanii gosoota qurxummii baay'ee achi as bakkeetti baasaniitu gaafa isaan dinqifatanii dhiisuu didan gooftaa Yesuus akkas jedhe. Amma gooftaa Yesuus sagantaan isaa waa'ee qurxummii qabu miti amma sagantaa Yesuus.
garuu eessa jalqaba hojii sammuu Phexros biraa jalqaba. Mee ameen jedhaa. Gita sammuu Phexros gad dhufee jalqaba. Utuunni gad dhufee gita keenyaan jalqabne ta'e waliin arginaan na Waaqayyo hojjeta. Gadi bu'eessatu. Mee ameen jedhaame. Isatu gadi bu'ee gita keenyatti gad nu bu'eetu achi jireenya nu jalqabsiise. Malee inni waaqarraa fi inni lafarraa eessatti wal arga. Sammuu waaqarraa sammuun lafarraa eessatti wal arga. Amalli waaqarraa fi amalli lafarraa eessatti wal arga. Yaadni fooniif yaadni hafuuraa eessatti wal arga. Silaa Waaqayyo wajjin bara baraan namni wal arguu hin danda'u. Yesuustu dhufee nama ta'ee sammuu namaatti dhufee namaa wajjin jiraatee namaa wajjin nyaatee namaa wajjin qoramee barsiisuu jalqabee hafuura isaatiin warra isa waaqarraa hubatan nu taasise. Kanaaf mee Waaqayyoon galateeffadhaa. Phexros yaada gooftaa Yesuus kana jalqaban beeku ture. Hamma inni qurxummii baay'isu hojii makeenya dinqiidhuma hojjechuudha. Miraakiliima hojjechuutu tolee naan dhufe se'e malee kanan seen Yesuus akkas jedhe gaafa dinqifatee dhiisuu didu. Hin sodaatin sichi immoo maal kan walitti qabdu si godha. Mee ameen jedhame. Phexros waa'ee qurxummii dhiba Yesuus waa'ee maalii dhiba? Waa'ee namaatu dhiba. Waa'ee warra walitti qabamuu dadhabanii, waa'ee warra tamsa'anii, waa'ee saba ormaa, waa'ee saba Israa'el, waa'ee warra faca'ee, waa'ee warra Waaqayyoon hin beekne, waa'ee warra badee, waa'ee warra karaarraa kaatetu Yesuusin dhiba. Yesuus isaan nama barbaada. Phexros waa'ee biizinesii isaa, waa'ee hojii isaa, waa'ee dandeettii isaa, waa'ee hojii isaa, waa'ee gabaa isaa baay'ee isa dhiba. Waa'ee gabaa isaa isa dhiba. Kanaaf Yesuus eessaa dhufee jalqabee gabaa isaa biraa dhufee fuudhee sokke. Gabaa keenya biraa nu fuudhee sokke. Mee ameen jedhaa. Waaqayyo gabaa keenya biraa nu fuudhee sokke. Gabaa isaa biraa fuudhee sokke. Haleluuyaa. Majagadoo sakraabaa shaadamee gaana makina. Warri qabne kadhadhaa afaan haaraa baay'ee nama gargaara. Maqaa Waaqayyo ulfaatu. Sajjattee nama ilaalina. Haleluuyaa. Gabaa isaa biraa, sammuu isaa biraa, dadhabina isaa biraa, hir'ina isaa biraa fuudhee gara yaada isaatiitti sokke. Hin sodaatin akkuma amma danuu qurxummii qabde amma immoo kiyyoosa nama qabu sitti kennaa. Kiyyoosa nama qabu Waaqayyo waldaa kanatti kennu. Kiyyoosa nama qabu Waaqayyo sitti kennu. Mee ameen jedhame. Yoo itti amantan keessan ol kaasa. Shalaa doomaa seekaa baara jaanama kii laboo rabaadee laboo kiraa labaadiyaa. Lallaba nama qabuu danda'u. Faarfannaa nama qabuu danda'u. Haleluuyaa. Mee ameen jedhama loo. Faarfannaa nama qabuu danda'u. Lallaba nama qabuu danda'u. Mul'ata nama qabuu danda'u. Geggeessaa nama qabuu danda'u. Isa fagoodhaa waamee fidu. Isa dhiyoodhaa waamee fidu. Isa gamasiif gamanaa waamee fidu. Isa urgaa'u. Isa foolii Kiristoos qabuun arra maqaa gooftaa Yesuusin isin eebbiseera. Haleluuyaa. Akkas jedhee eebbifamaa. Nama kan walitti qabdu taataa hin sodaatin. Amma kiyyoo isa kan sanaa asumatti dhiiftee kiyyoo isa kan biraasii kennaa namoota walitti naa qabdaa. Ameen. Kana gaafa dhaga'ume isa barbaachisaa duukaa bu'e. Isa barbaachifne jechuudha. Lakkoofsa isa dhumaa irratti akkasidha. Lakkoofsa 11 irratti bidiroota isaanii gara qarqaraatti erga baasanii booddee hundumaa dhiisanii Yesuus duukaa bu'anii. Mee ameen jedhaa. Itti argisiisee fuudhee ka'e lammaffaa wanta jarkisu jiru. Mee ameen jedhaa. Achi harkisuu hin danda'u. Yesuus duukaa bu'anii. Baay'ee kan isiisitu waan tokkoon isinitti hima. Yesuus duukaa gaafa bu'anii akkuma gaafa qurxummiin gosi 153 qabamee biyyi badee qurxummii duwwaa ta'e lafii wacee miti. Duwwaa ta'uunis tureera gaafa gooftaa duukaa kaanii bu'anii. Achi siqee wanta Phexros baay'ee mataan itti cabe tokkoon isinitti hima. Maatewos boqonnaa 19 lakkoofsa 27 irraa akka gooftaa Yesuusin gaafate Phexros. Amma nuyi waan hundumaa dhiifnee si duukaa buunee. Akkamii waan jiru. Haleluuyaa. Waan hundumaa dhiifnee. Warra waan hundumaa dhiisaniif dachaatu jira. Mee guddisi ameen jedhime. Warra waan hundumaa dhiisaniif maaltu jiran jedhe. Lafarraas waaqarraas dachaatu jira. Mee dachaatu jira dhaame. Akkeedhe waan hundumaa dhiifnee si duukaa buunee jedhe. Inumatti qaqallate wanti baay'ee. Wanti Yesuus haasaas qoramsa barbaada. Kanaaf wantoota deemaa jabaadhaa. Qoramsatu jira. Rakkinatu jira, ari'atamutu jira, anaaf jiranii isin jibbu, isin ari'u, mandara keessaa isin baasu, walgahii isaanii keessaa isin baasu.
ishee immoo warra keenya maal ta'u reeti warra keessanii dachaan barkatu reeti mee guddisi ameen jedhi maqaa gooftaa maqaa Yesuusiin dachaan eebbisiif alaatamu warra sadaa duukaa bu'anii harka duwwaa gadhiise miti dachaadhaan malee maqaa Yesuusiin eebbi mul'adhi jireenyi dachaadhaan jira mee dachaadhaan naaf jira jedhame haleluuyaa akkas jedhee gaafanni Yesuusiin gaafatu Yesuus akkasittiin jedhe ilaamee waaqa irratti mootummaa koo lafa irratti dachaa dhibba sii kennaadhe warra akka kee hundumaa dhiisanii na duukaa bu'anii dachaadha dachaa irra gadhu jedhe haleluuyaa ameen dachaatu jira eebbatu jira mul'atatu jira hundumaa dhiisanii gooftaa duukaa bu'uun garuu murteessaadha maqaa Waaqayyoo ulfaatu waan nama gototu dhiisanii waan nama harkisu dhiisanii waan jireenya fuuraa xinneessu dhiisanii waan jireenya fuuraa dhiphisu dhiisanii waan karaa fuuraa dhiphisu dhiisanii gooftaa duukaa bu'u haleluuyaa itti fufee sagalee sana irraa dubbiftan Maatewos boqonnaa 19:17 kaaftanii guutummaa isaa dubbiftan anaaf jedhee maatii isaa anaaf jedhee sanyii isaa anaaf jedhee haadha manaa isaa abbaa manaa anaaf jedhee kan dhiisee hagammadu dachaa argataa mee ameen jedhame anaaf jedhee kan dhiise jechuun ana caalaa eenyu kan biratti hin waaqeffamne jechuudha akkasi hiikisa maqaa Waaqayyoo ulfaatu malee namni mana dhiisee abadoo yaa jiru galanni Waaqayyoo dhaafata baay'ina haasaan ture yeroodhaan malee haasaan itti buusa maqaan isaa ulfaatu haleluuyaa yeroo tokkotu gara sabaatitu finfinnee jechuun dhiba achittitu tajaajilaan tokko dhufeetu tajaajilaa nama guddaa nama maatii qabu nama guddaadha namatti dhiyaatasi inuma hojii kadhadha haalli isaa garuu naa dhufuun maatiin namichaa naan isa jakkee naa dhufuun illee naan inni utuman cinqamuu Waaqayyoon dubbate gaafa mana godaa dheekkamaa jiru inni gubbaruma ta'a jedhamee kala waggaa ta'uu feetaa osoo na kaayyaa ta'e mana akkasii jiru jedhe akkonnatti dubbatee dhaqii fiddi gaddisiiftee dhuftee naachi moo dhaqee achi taa'e mana diiguun ta'uu jedhe akkonnatti dubbatee galmaa godhaafate maatiin isaanii inni jedhu jireenya namaa keessatti wanti namni iddoo garmalee kennuuf waaqeffama nama keessatti waaqeffama sagalee Waaqayyoo dhugaan qabeenyi yeroo itti waaqeffamu jira beekumsi yeroo itti waaqeffamu jira wanti nuyi faaruu faarsinuuf wanti nuyi dabqinuuf wanti nuyi geerarruuf Waaqayyoo dubbatu ameen itti waliin galan haleluuyaa wanti nu dabqisiisu yoo jiraate isaaf jiraachuu wanti gatii nu baasisu iddoo guddaa kan qabu nu keessa iddoo guddaa kan qabu ilaa agartanii namni namaaf sirba baasa namni namaaf dabqee sirba afaanumaan illee yoo haasofne gaarii malee sirban sirbinu nama maqaa Waaqayyoo ulfaatu baay'ee nama malee ta'e malee sirballee sirbuuf maqaa Waaqayyoo ulfaatu isaafan sirba haleluuyaa mee amee jedhame sababni isaa kan iddoo guddaa qabu kan waaqeffamu kan faarfatamutu isa galanni isaa haa ta'u yoo kan biraa caalchifna ta'e egaa innis waaqa keenya ta'eera ta'e jechuudha yoo kan biraatu caale ta'e yoo qurxummii baay'ina qabachuutu caale ta'e yoo biizinesii kennu guddate ta'e isatu waaqeffama yoo ta'e atoo Waaqayyoon dhiifteetta deebi Waaqayyootu waaqeffama malee eenyuyyuu waaqeffama ameen jedhame birriin nu ergata tun ta'in garba gooneessa erganna kanaan nu jiraachise Waaqayyo mee ameen jedhame sababni isaa nuuf Waaqayyotu gooftaa nu waaqa haleluuyaa gooftaa Yesuus akkasii namni tokko gooftaa lamaaf uumamuu hin danda'u yookiin Waaqayyoof yookiin qabeenya isaa yookiin isa kan mataa isaatiif yookiin Waaqayyoof takka beekumsatu guddaa namatti ta'a takka tajaajiliyyuu wanti waaqeffamu jira yeroodhaan malee waan baay'ee seetti yeroon itti waaqeffamu jira sababii dinqiin ta'eef sababii baay'ee faarfatamuuf yookiin sababii wanti tokko mul'atuuf yookiin sababii baay'ee wangeela barsiisuu danda'ameef yeroo itti namni tajaajila isaa waaqessuu barbaadu jira
jira daafira waaqayyotu waaqeffama yerootti namni nama gadi qabee sagachiifatu miila dhungachiifatutu jira nama miti kan sagadamu waaqayyoof sagadama haleluuyaa namni hin kabajama malee sagadamu galanni waaqoodhaaf ta'u kan waaqeffamutu waaqayyo kanaaf qurxummii danuu qabachuu isaanii san hunduma isaachitti dhiisanii gooftaa duukaa sokkanii jedha ergasiis gooftaa Yesuus dachaa dhibbaa argattuutti jedhe yeroo Phexros lallaboo jira mootaa boqonnaa 2 yoo gara guutummaa isaa dubbiftanii yeroo itti Phexros lallabee gara dhumaatti argattu yeroo inni lallabe sana dhiironni abboonni warraa namoonni kumisanii battaluma tokkotti gooftaa fudhatanii jedha namni gooftaan beenne kumisanii takkaatti gooftaa fudhata kiyyoo isa caalu itti kenne waaqayyo kiyyoo isa gaarii kana nutti kennu waaqayyo mee ameen jedhaa waldaan kiyyoo isa kana qabaachuu tura jira kiyyoo isa hundumaa qabu isa saba qabu fagoo dhiyoodha sassaabuu isa danda'u waaqayyo ayyaana isaa nuuf baay'isu ameen waaqayyo sana keenya nuuf eebbisu ol kaanee waaqayyo kadhadha lallaba dheeressuu dhiisee akka durii sa'aatii lama duwwaa lallaba haleluuyaa mee kadhannu waaqayyo hundumaa dhiisanii gooftaa duukaa bu'anii hundumaa dhiisanii maal faatu surakkisa laata dhiiftee akkati gooftaa duukaa hin fiinne maal faatu surakkisa laata waan akkamitu si daggalaata gooftaa duukaa akkati hin dhuguma ergaa isa dhugaa duukaa wangeela duukaa dubbii waaqayyo duukaa akkati hin buune maaltu si godha laata takka garaan keenya waan gaarii utuma beekuu waan gaarii sana gochuudhaaf yookiin raawwachuudhaaf yookiin duukaa bu'uudhaaf hin dadhabna maaltu nu harkisa laata akka nu hin abboomamne maaltu nu harkisa laata akka nu waaqayyoon hin sodaanne maaltu nu godha laata akka nu isa duukaa hin buune maaltu nu godha laata gatii amanneef hundumti keenya duuka buutuu sirrii ta'an irraa laata calalameeraa laata karaan keenya calalameeraa laata deemsi keenya mee waaqayyoon kadhannaa himee yetti yaada akkasiin baay'eetti yaadan hin barbaada dhugichi dhuguma galee feenan achumatti qurxummii sana illee hin gurguranne gatiitti hin jijjiiranne warra achi jiran harkatti dhiise sokke birrii kaashii lafatti dhiise sokke jechuudha seera uumamaa boqonnaa 35 irra gaafa laalta yaafroota koo warqee sagadaa sana Yaaqoobiin awwaaleedha qilxuusa Sheekeemitti dhiyoo jala awwaalee warqee sagadaa awwaaleetu gara yaada waaqayyootti ol ba'eedha gara iddoo waaqayyo jedhee gara Beetelitti ol ba'ee jedha warqee awwaaluu dandeenya laatame warqeen hammam gatii baasa yoo gurgurate meetiin hammam gatii baasa yoo gurgurate waan gatii baasu kana kan waaqa tolfamaa ta'e awwaale Yaaqoob waan gatii nuu baasu dhiifneerra laatame akkatti yaaduu barbaada maal qabda kan ittiin of jaajuu ijaa jabummaa gooftaa jiraachuu midhaamte madoofte dhuguma maal labdee wanta barbaachiisa wangeelaaf jette oolchitee lubbuu baadaa jiruuf aarsaa of goote mul'ataan gamni tiksoota harka duwwaa miti gonfoo baata mul'ataan gamni tiksoota harka duwwaa miti gonfoo baata maal qabda kan ittiin of jaajuu ijaa jabummaa gooftaa jiraachuu midhaamte madoofte dhuguma maal labdee wanta barbaachiisa wangeelaaf jette oolchitee lubbuu baadaa jiru aarsaa of goote mul'ataan gamni tiksoota harka duwwaa miti gonfoo baata mul'ataan gamni tiksoota harka duwwaa miti gonfoo baata maal qabda kan ittiin of jaajuu ijaa jabummaa gooftaa jiraachuu midhaamte madoofte dhuguma maal labdee wanta barbaachiisa wangeelaaf jette oolchitee lubbuu baadaa jiru aarsaa of goote maal qabda kan ittiin of jaajuu
Ijajabuma Gooftaa jiraachuu midhaamte madofte dhuguma maal dhabdee wanta barbaachisa wangeelaaf jette oolchitee lubbuu baadaa jiruuf aarsaaf goote Shalabadu sadola dia basa dia labasu katora dia Wanu imanno Wanu yasufnu asagaditi Yesus debirufa Gamni tiksota sun debirufa Malu jeta erta gamni tiksota debirufa Malfa gote wangelaf gamni tiksota debirufa Qajeelummaadhaaf maal fa'aa dhabdee gamni tiksootaa deebi'ee dhufa. Kanuma lafarraa utuu fidduu gamni tiksootaa deebi'ee dhufa. Kanuma foon keenyaaf utuu korkorchannu gamni tiksootaa deebi'ee dhufa. Maal qabattee dhaabachuudhaaf ati fuula isaa mee'uunfaa ceesisaa hirtaa ammati. Maal fakkaata guddinni keenya maal fakkaata deemsi keenya maal qabda kan ittiin of jechuu ijajabummaa gooftaa jiraachuu midhaamte madofte dhuguma maal qabda kan ittiin of jechuu ijajabummaa gooftaa jiraachuu midhaamte madofte dhuguma Maal dhabdee wanta barbaachisa wangeelaaf jette oolchitee lubbuu baadaa jiruuf aarsaaf goote gabaa keenya biraa nu haa fudhatu Waaqayyo ol gara qajeelummaatti gara yaada isaatti gabaa keenya keessa oolla mandara cubbuu isheetiif baduuf jettu keessaa gara gaaraatti baqadhu jedhee looxiin ergamaan Waaqayyo mandara ijaan baddu mandara hamaan baddu mandara xaragamtu keessaa ol ba'ii dafii baqadhu gara gaaraatti abidda turoobaa jedhee Yesuus deebi'ee gaafa dhufu maaltu ta'a? Kan nu mana Waaqayyootti deddeebinu kan nu mana isaatti marmaarru nu galeeti moo maatii keenya dhufna firootatu dhufna nama nuyi beennutu dhufna moo Kiristoostu nu galeennaanii waaqeffannaa keenya sababii namni nuyi afaan isaa haasofnee dhaggeeffannu jiruuf moo waaqeffachuutu nurra jiraaf waaqeffannaa maalitti hirkatee jira waaqeffannaan keenya waan argamutti hirkatee jira moo Kiristoos duwwaatti hirkateera isatu na boosisa malee ani rakkina foonii tokko yoo hin qabu duruun rakkanne amma dhiisaati maqaan Waaqayyoo ulfaatu mee ameen jedhame dhugaan isiniin jedha takkaas waa'ee rakkina haasa'ee hin beeku Waaqayyoon na beeka galanni isaaf haa ta'u baran harka koo duwwaa namni moobaayilii walii kadhatu iyyuu mul'ata duwwaan kadhachaa ture huubila farraanatti dhaga'amu Waaqayyoof galatu ayyaana isaanaa kenne Waaqayyo ayyaanni siifa baay'atu mee ameen jedhame kan na boosisu rakkina miti kan na boosisu maal faan qabadhee jira isa jedhudha malee kan na boosisu akkamitti adeemaa jirra isa jedhudha malee kan na boosisu hin milkoofnuu laata isa jedhudha malee maqaa Waaqayyoo eebbifamu haleluuyaa oolicha fuulduratti ayyaanni isaa na boosisa malee rakkinni na boosisu dhugaa Waaqayyo isa jiraataati hubii jiru haleluuyaa Waaqayyo na wajjinii jira mee Waaqayyo na wajjinii jira dhaame haleluuyaa isa duwwaa duratti dhangala'a isa gaafa narguun boo'a inni gaafa na tuqu na boosifata malee harreeffaaf iyyuu danda'e immoo maajuugaa sagaatoo raba sheedaboo raba kee adansaa kaatoo raba isatu na keessa guute galanni isaaf haa ta'u inni si keessa hawwatu
inni si keessaa guutu. Baay'eetu bade, baay'eetu cabaayira, baay'eetu du'aayira. Dhaquu yoo dadhabne kadhachuu hin dandeenya nuyi warra badaayiruuf. Dhaquu duwwaa miti. Qabaannee kumaan erguu yoo dadhabne warra badaa jiru deebisuudhaaf mishiinarii baay'ee erguu yoo dadhabne kadhachuu hin dandeenya jilbeeffannee. Sababuma himannaan malee, sababuma tunurka guuteen malee, farfachuudhaaf sababa himannaa, lallabuudhaaf sababa himannaa, Waaqayyo waaqessuudhaaf sababa himannaa, kadhachuudhaaf sababa himannaa. Sababoota warra sababaa taane Waaqayyo sababa sirkaa fuudhu. Guddisii ameen jedhadhu. Kadhachuu hin dandeenya yoo xinnaate jilbeeffachuu hin dandeenya. Warra gaddeef, warra cabeef, warra okkoleef, saba keenyaaf, warra Afrikaa keessatti miidhamaaruuf, saba keenya isa mana keenyatti gadi ba'ee du'aa jiruuf kadhachuu dandeenya. Waan kadhannu baay'ee qabna. Kunoo biyyoota garaagaraa keessatti immoo amantoonni manni irratti gubatee du'aa kan jiran immoo baay'ee keessa jiru. Biyyoota garaagaraa ilaaluu dandeessu. Bakkee kana keessa oola, miidiyaarra oola. Hindi keessatti iddoo garaagaraatti Paakistaanitti kiristaanonni hin miidhamu. Ilaaluu dandeessu. Kadhachuu dandeenya nuyi. Nuyi waldaadha kadhachuu dandeenya warra kanaaf. Saba nana kadhachuu dandeessu. Obboleessa nan ofiis kadhadhu, namaas kadhadhu. Maqaa Yesuusiin Waaqayyo kiyyoo isa namoota oolchu siif laatu. Mee ameen jedhame. Kiyyoo isa oolchu. Ila kiyyoo isa oolchu. Isa badiisa irraa du'arraa butee hambisu Waaqayyo nuuf laatu. Isa kana duwwaatu nurkaa barbaachisa malee. Yeroo nuyi teenyee haasofnu miti. Maqaa Gooftaa maqaa Yesuusiin ayyaanni nuuf baay'atu. Ayyaana kee nutti hin hir'isin. Ayyaana kee nutti hin hir'isin. Ruubeen fa'aa hangafni Israa'el lafa Waaqayyo jedhe hin geenyu. Lafti kun gaariidhaa suma teenyaadhani. Iddoo Waaqayyo itti hin ceenu. Anneen lola sana loluu maaltu nu rakkise? Asuyyoo nu gahaa asuma jiraannaadhani. Lafa yaada keetii hanqaqanii lafa Waaqayyo rukutee filatanii hafaniidha mee caafameera. Lafa Waaqayyo rukutee filataniidha. Maqaa Gooftaa maqaa Yesuusiin waan ija keenyatti tolu laallee, qilleensa ija keenyatti tolu laallee, meedaa nuu mijatu laallee waan sitti hin tolle akka hin gooneef ayyaana kee nuu baay'isi. Yaada kee nu barsiisi. Kana waan gootuuf si haa galatu. Hundumaa dhiifnee si duukaa akka buunuuf ati nu gargaari. Yoo Waaqayyo waaqeffannaan keenya, tajaajilli keenya homaattu akka hin hirkanne si duwwaatti hirkatee akka jiraatuuf ati ofii kee duwwaa irratti mul'adhu. Eenyu keenyatti akka hin hirkanne si duwwaatti akka hirkannuuf ayyaana kee nu baay'isi. Sagantaa kana booddee fi hundumaa irratti ulfaadhu maqaa Yesuusiin. Eebbifamaa sinaa eebbisu.